Gaaf tokko namootatu Gooftaa Yesuusin duukaa bu'a. Yeroo tokko Gooftaa Yesuus isaan irraa adda ba'ee iddoo tokko taa'e. Hordofaa hundumti isaanii duukaa dhufanii akkasittiin jedhan Yesuus. Yaa barsiisaa, nuti si barbaadaa turre. Adaata sirtaa jedhanii gaafatan. Yesuus garuu akkas jedhee deebise. Dinqii ani hojjedhe argitanii anatti amantanii miti kan isin na duukaa buutan kan na hordoftan. Nyaattanii dhugdanii waan quuftaniif kanaaf na hordoftu. Ani garuu isinitti hima, ani buddeena jireenyaati. Namni ana irraa nyaate hin beela'u, namni ana irraa dhuge hin dheebotu ittiin jedhe. Namoonni sun garuu waan inni haasa'aa hubachuu waan hin dandeenyeef iddoo sana gadi dhiisanii akkamitti akkana jedhanii gara duubaatti deebi'an. Ati garuu maaliif hordoftaa Yesuus? Obboleessa koo, obboleettii koo, ati maaliif Gooftaa duukaa kan buutu? Nyaattee garaa quuftee jiraachuu fi maaliidhaaf Gooftaa hordofta? Garaadhaaf Gooftaa hin hordofin. Garaadhaaf namni jiraatu Gooftaadhaaf jiraachuu hin danda'u. Nama Gooftaaf jiraatu garuu garaan isa bituu hin danda'u. Warroonni garaadhaaf jiraatan gaafa waan nyaatan dhabanii Gooftaa dhiisu. Bu'aadhaaf warri Gooftaa barbaadan gaafa bu'aa dhaban Gooftaa dhiisu. Ati garuu inni Gooftaa barbaadachaa jirtu, inni Gooftaa duukaa bu'aa jirtu, maaliidhaaf Gooftaa duukaa akka bu'aattu adda baasii bara. Waamichi keenya kan lafarraa miti, dhimma garaa miti, kan Yesuus du'eef mootummaa bara baraa akka nu dhaalluufi. Waamichi keenya kan bara baraati. Mootummaa abbaa keenyaatu waaqa irratti nu eegaa jira. Warra nyaataaf garaaf kaayyoo keenya lafatti kuffisu akka hin taane hadaraa jabaadhaa. Waamichi nuti itti waamamne immoo ol mootummaa abbaa keenyaa keessadha. Dhaalli keenya samii jira.